Ashama akkam jirtu hordoftoota YouTube chaanaalii keenya. Egaa har'ammoo oduu gammachiisaa karaa Dr. Lammaa Magarsaa yookiin Pirezidaantii Oromiyaa durii kan turanii obbo Lammaa Magarsaa waliin wal qabatu isinii qabannee dhufnee jirra. Egaa viidiyoo kana laayik gochuun warreen chaanaalii keenya kana faaratan ammoo sabskiraayib gochuun akka jalqabdan kabajaan isin gaafadha. Galatooma. Oduu gammachiisaa keenya irratti obbo Lammaa Magarsaa yeroo ammaa biyyatti deebi'anii jiru akkasumas simannaan addaa kan ta'e yoo ta'u egaa oduun kun baay'ee kan nama gammachiisudha. Egaa obbo Lammaa Magarsaan erga badanii waggoota hedduu kan lakkoofsisanii fi utuu waan tokko hin dubbatinis turanii jiru. Obbo Lammaan garuu dirqamatti deemuu barbaadanii akka ta'e namoota baay'eef gaaffii ture. Egaa yeroo ammaa biyya turanii deebi'uun buufata xiyyaaraa Booleetti aktiivistota Oromoo fi namoota garaagaraan simannaan godhameefii jira. Obbo Lammaanis qabsaa'aa uummata Oromoo fi akkasumas yeroo pirezidaantii turan uummata Oromoof waan guddaa hojjechuu fi uummata isaanii boonsuun kan beekamanidha. Egaa shira garaagaraatiin achirraa buufamuun kan badanii fi akkasumas gareen isaanii diigamuun isaanii ni beekama. Obbo Lammaan illee ibsa godhanii turaniin an hojii mootummaa kanaaf hin hojjedhu gadhiiseera jechuun gaaffiif deebii VOA waliin godhan irratti dubbatanii jiru. Obbo Lammaan hamma ammaatti warreen Oromiyaa bushan keessaa tokkoffaa irratti kan filatamuu fi nagaa fi jaalalaan gaaffii uummata gaafatu deebisaa kan turan yoo ta'u, egaa erga isaan pirezidaantummaa irraa bu'anii amma uummanni Oromoo jeeqamuu fi nagaa dhamuun isaanii beekama. Egaa yeroo ammaa biyyatti deebi'uun nagaa uummata Oromoof akka deebisanii fi uummanni Oromoo nagaan akka jiraatu gochuuf akka hojjetan illee dubbatanii jiru. Kun uummata Oromoof oduu gammachiisaadha. Egaa oduu gabaabaa kana akka jaallatan abdii guddaan qaba. Oduun akkasii akka dafee isin qaqqabuuf chaanaalii kana subscribe gochuun beelii isinii dhuftu ammoo olii irra kaa'uun nu hordofuu dandeessu. Hamma viidiyoo biraa walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Horaa bulaa.